arganne mana hidhaa keessatti ilaaluu hin qabu. Yeroon kun qaamni tokko yeroo abbaan barbaade warri aangoo irra jiru nama balleessee baduudha yeroon kun jechuudha. Abiy Ahmed dirree waraanaan deemaa waraana kana ofiifan hoogganaa achitti wal agarraa yeroo jedhu waan baay'ee of keessaa qaba wanti kun waan ija shakkiidhaan laaluu qabnu baay'ee of keessaa qaba jechuudha. Dirqamni seera eeguudhaa biyya sana keessatti haleellaa abbaa barbaadan irratti gochuudhaaf raawwachuudhaaf waan barbaadan yeroon itti gochuu danda'an yeroo kana jechuudha. Lubbuun nama kamiyyuu yeroo kanatti balaa hamaa keessa jira. Warri aangoo isaanii humnaan gadhiisuuf deeman kun immoo balleessinee bannaa yaada jedhu waan qabataaran fakkaata. Uummata wajjin ammas araaramuudhaaf fedhiin qabanu. Warri isaaniin lolaa jiru kunis lammiidhuma biyyaati. Akka waan faranjiin isaan lolaa jirutti naashinaalistummaa Afriikummaatiin fakkeessanii humna biyyaa, humna lammii biyyaa jijjiirama barbaadu kan addunyaan siivil woor jechaa ni jirtu. Wal waraansa waliinii ta'uu sana haalaniiti akka waan faranjiin isaan waraanaa jiru tokkotti himachuudhaan qaama faallaa isaanii dhaabbate hunda ergamtuu alagaa, ergamtuu diinaa godhanii farrajaa jiran jechuudha. Kuni mallattoo badiisaati. Murni kun balleessee baduu akka barbaadaa jiru kanatti agarsiisa jechuudha. Odoo beekanii humna warra Tigraayis haa ta'u, humna waraana bilisummaa Oromoos haa ta'u, humni gurguddaan lolaa jiru jara kana. Kun obboleeyyan keenya ilmaan biyyaati siyaasaa irratti wal dhabame, siyaasaa irrattis araaramama. Kana otoo beekanuu ergamtuu faranjiitii ilaalcha jedhuun uummata burjaajessanii of faana hiriirsuudhaaf karaan deemaa jiran karaa dogoggoraa guddaa uummanni irratti harkatti diduu qaba jechuudha kana. Fedhiin adda bilisummaa Oromoo, fedhiin waraana bilisummaa Oromoo gaaffii uummata Oromoo deebisiisuudha. Gaaffii Oromoo deebisuu didanii jirri kun. Kanaaf lolamaaru waan biraatii miti. Qabsoodhuma kaleessatti fufetu ammas deemaa jira jechuudha. Waan gaaffiin Oromoo didameef jecha. Kana uummanni Oromoodhaa ni beeka. Warri wallaale immoo beekuu qaba jechuudha kana. Kanaan ala qaamni alagaadhaa ergamuuf sirni keenya yookiin immoo humni waraana Oromoodhaas haa ta'u kan biraa alagaa biraa ergamuuf hin qabu. Gaaffii keenya wal gaafachaara. Nu hundinuu lammii biyyaati. Nu hundinuu mirga qabna biyya kana keessatti siyaasaa geggeessuudhaaf karaa nagayaan geggeessuu dhorkamnaan, karaa nagayaan geggeessuun nama ajjeechifnaan, karaa nagayaan geggeessuun nama hiisifnaan qawween furmaata tokkicha ta'e jechuudha. Kana beekan. Uummanni Oromoo kana beekuu qaba sirriitti. Kanaafuu jagnoota isaa tikfachuu qaba. Warra mana hidhaa jiranus, warra mana keessatti doorsifamaa jiranis tikfachuun dirqama uummata Oromooti. Bor anaa nyaatuu hin qabu. Bor erga wanti tokko ta'ee booda imimmaan naachaa walii buusuun gatii hin qabu. Gatii hin qabu. Diinummaan hamaan yeroo kana wal dagachuudha. Kanaafuu yaa Oromoo, please ilmaan keessan qaqqaalii mana hidhaa jiranu mana hidhaatii baasuudhaaf warraaqaa, socho'aa, fincilaa, ciiftanii cal jettaniituma waan deemaa jiru hin laalinaa. Yoo arra sirroofnee arra jabaannee sochoonee waan kana ofirraa hin dhiibne bor keenya yeroo hundumaa gadi ilaalamuudha jechuudha carraan. Waan qabnu dhabuudha jechuudha ija keenya duratti. Kanaafuu please warri dhageessan warran dhagahin dhageessisaa. Ilmaan Oromoo mana hidhaa jiranuuf birmadhaa. Amma raftanii hin bulinaa. Jarri kun maaliif adda waraanaa deemna jechaa jiran? Sirna isaanii eeggachuudhaaf, sirna isaanii tikfachuudhaaf. Sirni kun kufnaan nuti jireenyi keenya badeera kanaafuu duunee ajjeefnaa jedhaniiti bobba'aa jiran jechuudha. Uummanni Oromoo yoo xiqqaate qabsaa'ota isaa mana hidhaa keessatti ajjeefamuudhaaf itti duulamaa jiru kana tikfachuu danda'uu qaba. Oolmaan keessan, bulmaanni keessan qaallittii ta'uu qaba. Oromoon qaallittii fi mana hidhaa Qilinxoo haa ta'u, bakka adda addaa haa ta'u, bakka hidhamtoonni Oromoo jiran hunda iyyaafadhaatii oolmaa keessaniif bulmaata keessan achi godhadhaa. Mana ciiftanii yeroo kana wanti isin eegdanu hin jiru. Warri siree ho'ituu irra ciise, warri aangoo barcuma aangoo ho'ituu irra taa'u ka'ee yerootti bosonatti deemaa jiru. Lollee ajjeefnee yookiin duunee sirna keenya tikfanna yeroo jedhu kanatti nuti akka sabaatti mana ciifnee ilmaan keenya sabboontota jajjaboo qabsaa'ota dhugaa ilmaan haqaa mana hidhaa keessatti itti roorrifamaa jiru kana tikfachuu akkamitti dadhabna?
Isaaniif jecha qorra keessaa dhaabbannu, isaaniif jecha aduu keessaa dhaabbannu, isaaniif jecha bokkaan hadhaanamnu. Maal qaba yeroo murtaa'e kana amma wanti kun bakka qabatutti nutis obboleeyyan keenya ilmaan keenya mana hidhaa jiran wajjiniin jirra jennee gadi baanee balaa dhufu hunda waliin fudhachuu danda'uu qabna jechuudha. Eenyuuf jecha achi jirus numaa fi bar saba kanaaf waan biraa miti. Lubbuu isaanii baafachuu danda'u turani amma dura. Kan akka Jawaar Mahammad jireenya biyya ambaa dhiisee lammummaa Ameerikaa dhiisee tarsaasee waraqaa sana kanaa dhaqaallitti keessa ciisaa jiruuf saba Oromootiif jecha kana dagachuu hin qabnu sekoondii tokkoof illee. Cubbuun nu qaba yoo kana daganne dhugaadhumatti. Kanaaf jennaa yaa uummata Oromoo wala dhageenyu warri na dhagaa jirtan nama 5 taatan 10 taatan 25 taatan please warra hin dhagahiniin waliin dubbadhaa walitti himaa. Yeroon kun yeroo baay'ee murteessaadha. Warra biyya ambaa jirtan telefoonaan biyya keessatti bilbilaatii walitti himaa uummata keessa biyya jiranitti himaa. Yeroon kun yeroo murteessaadha. Obboleeyyan keenya mana hidhaatii baasuu qabna waliin jedhaa. Gargaarsa isaan barbaachisu hunda godhaa fi uummatni keenya waan kana gochuu irratti waan rakkatan yoo jiraate jechuudha. Warra mana hidhaa jiru qofatu hin taane manumattuyyuu warra rakkifamaa jiru jira, warra bebbeekamaa, warra qabsoo kana keessaa qooda gurguddaa qabu yookiin maatii qabsaa'otaatu jira kan itti roorrifamuu malu. Jara kanaafis tika kan gochuu qabu uummata Oromooti jechuudha. Ani nagaan bulee namni tokko ollaa kootii sababuma Oromoof dubbateef qofa kan ajjeefamu yookiin kan maatiin isaa hiraarfamu yoo ta'e akkamitti rafee bula jennee of haa gaafannu jechuudha. Ollummaa jechuun biyyooma jechuun gaafa rakkoo akkanaa waliin dhaabbachuudha. Shiftaa miti, duriyyee miti, wombadee miti bar Oromoof qabsaa'eeti namni kun kan xiyyeeffannaa keessa galaa jiru. Hattuu miti, dubartii gudeedeetii miti. Sabummaadhaaf Oromummaadhaaf qabsoo waan godheef jecha akka diinaatti ilaalamee bakka adda addaatti itti roorrifamaa jira. Roorroo kana warra itti roorrifamaa jiru irraa tiksoon dirqama uummata Oromooti. Yoo akkas taane malee tokkoomuu hin dandeenyu. Yoo akkas taane malee akka warra alagaa fagoodhaa laalluu kanatti nama hinaaffisuu hin dandeenyu. Mee warra Tigraay kana haa laallu. Cimina uummata Tigraayitu TPLFin jabaa ammana lafa sochoosu taasise malee mataa isaatti TPLF jabaa akkasii ta'eeti miti. Oromoonis aadaa kana qabna. Waan keenya jabeeffachuu, waan keenya tikfachuu kana aadaa bareedaa qabna jechuudha. Amma garuu yeroo ammaa kana waan lallaafaa jiru fakkaata. Dhumarra yeroo ga'ee jiru kanatti, xumurarra yeroo ga'ee jiru kanatti jilbinu laafuu hin qabnu. Yaa saba keenya hajabaan. Balaa nurratti aggaamamee jiru, balaa qabsaa'ota keenya irratti aggaamamee jiru qolachuun dirqama keenya jechuudha. Waraana bilisummaa Oromoo qofaaf kan dhiifamu miti. Oromoon hundi yeroo kana waraana bilisummaa Oromoo ta'uu danda'uu qaba. Warri dhugaa kana beeknu hundi waraana bilisummaa Oromoo ta'uu danda'uu qabna. Dirqama kilaashii baachuun nurra hin jiru. Waan barbaachisuun wareegama kaffaluun yeroo kana jechuudha. Abiy Ahmed masaraa gadhiisee dirree waraanaan deema yeroo jedhu ergaa guddaa dabarsa kun. Oromoon inni mana jiru hoo eenyuuf loluu qabnaa jedhee ofiisaa tiksuuf ofiisaa bilisa baasuudhaaf lolachuu danda'uu qaba jechuudha. Shimallis Abdiisaa qawwee keessan walawwaladhaatii shanee fi juuntaa ittiin ajjeesaa yeroo jedhu Oromoon ammoo qawwee isaa walawwalatee yoo qawwee qabaate walawwalatee waan qabuun bahee bilisummaa isaa falmachuudha kan qabu jechuudha. Bilisummaa kee falmadhu namni biraa siin falmu. TPLF kaabarraa dhufee Oromoo bilisa baasu. TPLF saba ofii bilisa baaseera. Kana bira darbee immoo diinota koo bakka jarri jiranutti barbaadeen tarkaanfii irratti fudhadha jedhee deemaa jira. Oromoon qe'ee kee irratti bilisa of baasuu yoo hanqatte nama biraan komatin. Ammoo TPLF waggaa 27 kaleessaa hariiroo maalii akka waliin qabnu beekna. Isa dhufee bilisa na baasettee eegdas yoo ta'e dogoggora. Isa aangoorra jiru kana bilisiginnaa nafxeenyaatu immoo bilisa na baasaa jira jettees yoo yaadde kunis dogoggora. Nama nabdatiin ofii kee irratti hirkadhu. Qabda humna ijoollee jajjaboo rabbiin eebbisee sii kenne waraana bilisummaa Oromoo kan sodaa tokko hin qabne kan lubbuu ofii gurguranii siif lolaa jiran qabda. Eebbifamaadhaati. Saba eebba qabudha. Otoo warri alagaa warra mootummaa aangoorra jiru kanaan
dhala Oromoo godhanii yookiin immoo akka waan Oromoon aangoorra jirutti maqaa si baasuu barbaadanuuti ilmaan kee haqaa immoo xiqqaattu guddatu gadi baatee mirga Oromoof hin lolaa jirattee addunyaatti of agarsiifte jechuudha. Eebba guddaa qabda. Ilmaan kee kana tikfadhu wajjin dhaabbadhu wajjin falmadhu. Kana ta'uu baannaan hin kabajamnu. Akka guddina keenyaa kana kabajamuun hin jiraatu jechuudha biyya sana keessatti. Kana walii dhaamna keessattuu dhaamsi koo guddaan hidhattoonni mootummaa poolisii federaalaa ta'uu danda'u, poolisii Oromiyaa ta'uu danda'u, humna addaa Oromiyaa ta'uu danda'a, milishaa ganda keessa jirtu ta'uu dandeessa. Kun hundinuu yeroon kun yeroo dirqama biltsiginnaan gubbaadhaa isinii kennite raawwachuuf otos dhidhiittattanuu dhumaatiin keessan mirkanaa'u osoo hin taane yeroo itti ejjennoo keessan jijjirtanii sabaa wajjin araaramtanii sabboontota wajjin araaramtanii sabboontota wajjin firoomtanii galata ooltanuufidha yeroon kun. Yeroon kun yeroo isin sabboontotaaf maatii sabboontotaatiif galata ooluudhaan seenaa keessan xurataa qulqulleeffattanu haaromfattanudha. Kanaani wanni guddaan isinii dhaamuu barbaadu jechuudha. Kana warri dhagahaa jirtan kun firoota hidhattoota wayii qabdan yoo ta'e mootummaa keessa kan jiru hundaaf dhaama deebii saba kee wajjin dhaabbadhu jedhaani. Dubbiidhaa dhumate waa hundaa dhumate xurii keessan dhaabbatini keessaa obbaasii dafii harka kee dhiqadhu. Saba wajjin dhaabbachuudhaan sabaaf galata ooliitii dafii seenaa kee tolfadhu. Warra bor abaaramu, warra bor yakkamu otoo hin taane warra bor eebbifamuu fi warra bor galateeffatamu ta'i. Kana gochuuf immoo ammarraa qabii ejjennoo kee jijjiiri. Qawwee kee kan ittiin alagaan jabaa kee akkati ajjeeftu si ajaje sana jabaa kee sana ittiin tiksuudhaan alagaa ofirraa dhahii. Kan jedhu wal gorsuu barbaachisa. Dhaamsi walii dabarsinu isa kana jechuudha. Yeroo murteessaa kanatti seenaa tolfachuunis salphaadha. Seenaa ofii balleessuunis salphaadha. Lachuu baay'ee dhiyaateera jechuudha. Seenaa kan kee balleessitee lamuu akka lafaan kaanetti dhaloota kee, maatii kee, ilmaan kee hunda miidhuu malta jechuudha waan yeroo kana gootuun. Yoo ergama diinaa fudhattee saba kee irratti garaa jabaatte, obboleeyyan kee sabboontota irratti garaa jabaatte, seenaa kee balleessiteetta jechuudha. Bor yakkamaadhaati. Yoo ammoo yeroo kanatti sammuu kee jijjiirrattee ejjennoo kee sirreessitee ummata kee faana dhaabbatte warra nama ajjeese jedhee si erge sana lakkiin ajjeesu jettee isa silaa ajjeefamu sana tiksitee dhaabbatte seenaa kee haaromfattee jagna taateetta goota taateetta jechuudha. Carraan lamaanuu harka kee jira. Isa badaa dhiisiiti isa gaarii filadhuun jedha. Dhaamsi koo kanuma warra hin dhaga'inii walii sheer godhaa galatoomaa.